Haasawa Jawaar Mohaammed irratti wanni guddoon akka jijjiiramuu deemtu haasawa nama siyaasa irratti isin galu qabdi jechuudha. Mee waan takkaan isinii maa buleen. Mataa yoo si dhukkube, garaa yoo si dhukkube, dooktarri kiniina si kennu beekaa jechuudha. Yoo siyaasaan baddu, yoo siyaasaan baduu deemtu, waliin laaqamuu deemtu, dooktarri siyaasaa xiinxaltoota siyaasaati. Jawaar Mohaammed fa'aa jechuudha. Amma Jawaar maal beektaa gaafa wallaalaan jiru taa'e. Hireen gartee miidiyaa fiddee fi miidiyaa harka keessa hoggi Jawaar maal beektaa mi'usii wallaalaan jiru qaaniidha bulee jechuudha. Dooktaraan kiniina mataatiin ansi barsiisaa hoottu. Kiniina garaa nama dhukkubee nama fayyisuun ansi barsiisaa hoottu. Raajii gartee nama haasan kana akkatti si haasaniin ati wallaalaan takkaa iskuulan dhaqin si barsiisaa hoottuudha gartee warra siyaasaa ooliyoota siyaasaa kanatti waa himu ooliyoota siyaasaa kana maal beektaa minuu raawus jechuun kanaan wal fakkaataa jechuudha. Itoophiyaa fi Eritiriyaa jidduutti walitti gaarreeffannaa waraanaa kan jabaatee dhiyeenya kana immoo walitti futtaafachuudhaaf isaan lachuu gama lachuuti jechuudha. Gama oliitiis gama gadiitiis waraanaa walitti bobbaafachuudhaaf tattaafachaa jiran kana irratti obbo Jawaar Mohaammed kana dura ibsa bal'aa kanneetiin ture kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Dhiyeenya kana ammoo miidiyaa irratti gaafiif deebii godheetiin ture gaafiif deebii san keessatti waa baay'ee uummata adda baaseetiin jira. Biyya amma sababaa inni lola kanatti deemaatiin jiruuf eenyu akka duuba jiru maaliif akka dhiibamaatiin jiru waa hedduu achi gubbatti dubbateetiin ture. Kanuma ilaalchisuudhaan kaabutaatillee dhimma kana irratti waca ka'eef deebii gaggabaabaa kanneetiin jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Yawween gabbaheeti akka gaafa dardaraa sanitti dhukkee godhee jechuudha. Mooraan bilziqinnaa kaleessa taaziyaan itti galtee jirti jechuudha. Akkamitti miidiyaa miliyeenaan fanditti goonu Faarsee bulaa halkanii guyyaa miliyeenaan fanditti goon kaadireef kaabinee gartee miliyeenaan fanditti goon namni tokko bichaan namni muraasni qoftiin akkana shirnu gootee waan nuti amata meeqa ummata kijibne laayifii yeroo takkaatiin akkamitti ummata keessaa dhiqa jeeti eda halkan guutuu ta'aa buleesiin jensi gala. Yaa obboleeyyan kiyya laal cubbuun hanga feete tuulamtus cubbuun hanga feete dagaayidus abadan dhugaa moo'achuu hin dandeessu jechuudha. Kana ummanni keenya jala muree beeku dirqama jechuudha. Jawaar biitituun namichi kun abbaa irree laamshoodha faayidaan qabu gatiin qabu. Taayyeenis akkasuma barreessee dubbachuutu. Namichi kun gartee nama mariitti hin amanne yoo namni wal mari'atee ilaaf ilaameen kan dubbatu taate aangoon isaa waan hin dheeranneef gosummaan diigu gandummaan nama diigu maaliin nama diigu kan itti milkaa'u kan fayyaddu isaa jedhee sigale sheeka abutaatis namni hanga dandeettii teenya namni hundi isi warri na daawwatu kunis irraa dubbachuu turre jechuudha. Yeroon gartee amma waan irra wal dhabne hin qabnu waan wajji dhabne qabna malee waan irra wal dhabne sanillee xixiqqoo sanillee yeroon bulfanne waboodhaa wajjin humnoota siyaasaatii wajjin ijaarsa Oromoo bakka takka deebifnee yeroon itti jiru yeroon isaa ammaa jechuudha. Wanni shayxaantichi wallaale ummanni Oromoo kun gartee ummata yeroo namaa kennu ummata jesti yoo kijibellee namichi kun kijiba sarraanii barataa mee haanu fixu haanu zarafu shiftaa haanu jaaru haanu buqqisu dhiisa mee yeroo kennaaf jee ummata gartee obsaan namaa yeroo kennu jechuudha ummanni Oromoo wallaaleetti fakkaata inni ogii gartee kiniina firra kuchiisee haayii ta'ee waa hundatti haasa'u ummanni Oromoo haasawa isaa kadabre ni irraanfateetti fakkaata so arra hayyuun Oromoo bahee Jawaar Mohaammed maashaallah rabbi jazaa isaa kafalu bahee likki itti hime jechuudha. Shorti memoorii haa qabu ummata Oromoo zoon hin taane isa ta'uu gabbaheeti jala mureetti hime jechuudha. Oromoon wanni laal dahaba tokko warqii takka ogii harkaa qaban qorqorroo nama fakkaattii jan Oromoo ogii bammaa. Amma Hacaaluu hundee isaa kan akka footoo mana guuratan kana gaafa inni lubbuun jiru irra bobba'uu turtanii jechuudha. Nama tokko yeroo hunda eega inni lubbuun dabre kan isin iyyitan. Hoggii lubbuun jiru ittiin fayyadamtanii jechuudha. Jawaar Mohaammed kana silaa isaa lubbuun jiru isaa dardarummaa isaa utaaluu danda'u beekumsa isaatii fi sammuu isaa tanatti ummanni Oromootii fi biitii sunillee fayyadamuu qabdi jechuudha. Nama fageessee waa yaadu nama xiinxalee waa arku nama gartee if dura waa yaadu ta'u obboleessoo gaafa gartee addunyaan guutuun lafa dhiibtu sani namichi kun warra adda nama danda'amuu miti maqaa Oromootiin aangoo dhufuu hin qabu jee namni gartee gattaa'ee morme gaafa addunyaa guutuu shawwadee Awurooppaa shawwadee Ameerikaa shawwadee Noorwee hunda shawwadee Noobeelii fudhate san abadan namichi kun nama ta'uu miti jee ture jechuudha. Mee haasawuma isaa kaduu san irra deebii ilaali. Amma namoonni baay'ee yaanni Jawaar kufee yaanni Jawaar dhagahaman qabu Jawaar ganaa fudhataman qabu Jawaar ganaa namni isa dhagahuun qabu. Mee Abiyyi maal dalageeti ka Jawaar namni dhageenye godhe. Mee gaafii Oromoo tam deebiseeti akka waboo namni dhageenye godhe. Mee uummata Oromoo hangaa kam kabachiiseeti taayee namni kan dhageenye godhe. Mee maaliif namni isa dhageenye kan namni dhageenye Abiyyi jechuudha. Maaliif jala mureetiin siiyu yaanni Jawaar fokosiin Jawaar milkiidhaan xumurame ture jechuudha. Akkamitti Jawaar duraanis kan irra qabsaa'e wayyaaneedha jechuudha. Wayyaanee akka dhiiratti irra qabsaa'eeti likkii naqee maqalee galchee nu ceesisii jeen nama kana kennee jechuudha. Namni kun waan godhuu fi waan dhiisu wallaaleeti biyyaan diigu jira jechuudha chaansii itti kennu. Wanni Jawaar qabsaa'eef galma geessii jechuudha. Akkamitti wayyaanee irra qabsaa'e. Kan amma duratti qophaa'aa jirti. Hayyoonni Oromoo guutuun itti qophaa'aa jirti. Marroo dirribaa waan jedha geeffadha. Nuti if qopheessaa jirra malee if ittisaa jirra malee takkaa lolan goonee je. Gaafa lola goone immoo dubbiin teenya tanaa miti. Gaafa lola goone dubbiin teenya tanaa miti. Itoophiyaan tun dur biyya addunyaa biraa kabajaa qabdi. Awurooppaa biraa kabajaa qabdi. Ameerikaa biraa kabajaa qabdi. Afrikaa inuu dhiisiga. Biyya Arabootaa inuu dhiisiga. Itoophiyaa jennaan namni bakka ta'e isuu lafaa siiqa. Maaliif waraana jabaa qabda, dippiloomaasii gayaa qabda, humna ittisaa akka gaariitti waraana jabaa ijaaruudhaan beekamanii saniifuu mootummaa Itoophiyaa dhufe gaafa jira namni dur lafaa ka'u ture jechuudha. Amma namichi kun Arab Emireetii takkitti irra rarra'ee hafee jira. Arab Emireetiin addunyaarraa jibbamtee jirti. Aljeeriyaan kaleessa firra baaftee jirti. Humna qilleensaa gartee kan duraan informaationa waliin sheer godhan, humna galaanaa kan waliin sheer godhan hunda keessaa baqanii jiranii jechuudha. Suudi Arabiyaan amma ol baatee jirti jechuudha. Suudi Arabiyaan hariiroo isaanii wajjin qabdu kuttee jirti jechuudha. Suudiin amma asii keessaa dha'u jirti jechuudha. Suudii filattamoo nu filattaa jedhanii ministeera Haajaalaa Deengatichitti ergee
waywaachuu ture jechuudha. Haseenuu fi kara dhiisu wallaalee muddamee baaragee jira jechuudha. Namichi kiniin mataaf garagalchee jira. Warra iftuulu, warra ifaa tokko dhaabee akka waan biitti misoomte osoo namni asii beelaan dhumu, osoo namni nagaa dhabee dhumu, osoo lammiin buqqaatu, osoo barattoonni barumsa dhabanii, osoo shifta nama qabee birrii nama gaafachaa jiru. Inni maal jaa Itoophiyaa beekaatiin garre malee biitti akka guddatteen beektu siin jedha. Iftuuluu jaalata. Ifaa tokko dhaabeeti sa'a 20 fudhaa jechuu fedha jechuudha. Saniifuu obboleeyyan kiyya kanaa wajjin yeroo gubuun hin barbaachisu jechuudha. Wanni inni irratti hirkate Arab Emireeti jechuudha. Pooyintii xiyya irra deebi'uudha. Namni hundi dur Itoophiyaan kabajaa jechuudha. Maaliif? Dandeettii humna waraanaa qabdiin siin jedhe biyya gartee dippiloomaasiidhaan kabajaa guddoo qabdu. Hariiroon amma jirtu maali? Hariiroo Abiyyi qofa. Osoo akka Itoophiyaan taane akka Abiyyitti hariiroo godhatanii jiranii jechuudha. Eenyu wajjin sanu? Arab Emireetii wajjin. Arab Emireetiin sun amma qaanooti addunyaa keessaa baate namni hundi tokkoflu jira. Kufaattiin Abiyyi Arab Emireetii irratti hundooti jechuudha. Ergama Arab Emireetii godhee jechuudha. Biyya guutuu Arab Emireetii gurguratee jechuudha. Kun Itoophiyaadhaaf qaaniidha jechuudha. Hayyoonni biyyattii lafaa kaatanii haga amma wanni isinirra wal qooddan wanni isinirratti garaagarummaa qabaatanii jirtu tokkummaadhaan kaatanii biyya baraaruu yeroon isii ammaa jechuudha. Lolli Eertiraa wajjin jalqabuudhaaf guyyootaan lakkaa'ama yoo hin jedhe eeguuf teessan. Har'a ministeerri haajala Itoophiyaa ministeera dhimma alaa Eertiraa barreessee jira jechuudha. Haamni karaa gartee asab maarree jettu san dachii Itoophiyaatti hatattamaa waraanni akka achi keessaa bahu jedhanii barreessanii jiranii jechuudha. Dheengadda gadduu andalgaachoo ergee maarree waywaachuu ture uummata Tigraay kana hin fixinaa maaliin fixinaa jeeti waywaachuu ture jedha. Gaafa san silaa osoo uummata Tigraay yaade osoo Eertiraa afeeruu baate osoo na wajji dhawaa jee uummata isaa kootaa na wajji fixaa na wajji zarafaa na wajji gudeedaa jee inni afeeruu baate akkamma gartee xalaayaa barreessanii gaafatan kana Eertiraadhaan daangaa Itoophiyaan seenii jedhanii waraanaan baasan yoo dadhaban immoo UN itti himatan xalaayaatti barreessan akkamma godhu jiru kana godhanii jechuudha. Gaafa sammoo ifi afeeree waan naqeef akka waan gartee Eertiraan ifumaa dhuftee seentetti Eertiraa kadhachuu turre Eertiraa maal godhuu turre xixiqqishoo godhuu turre kana jaawar akka gaariitti isinii himee jira. Jaawar jala gasseentanii ilaaluu qabdan. Uummanni Tigree abshaala ta'uu isaanii kan inni itti bare waraana inni jalqabuu ka'e kadheen gadda duru inni dirree xayyaaraa dhaabee yaarri kan bararre godhee ruuyini hundatti qaceelche if qopheessee inni gartee Tigree tana dhayeeti yoo Eertiraan ichiin seente waraana Eertiraa kaasuu barbaadichi. Tigruma lamaan ifi waliin dhayeeti Geetaachoo Raddaa as kaayyateeti Gabratsiyoon irratti ololchiisa diyaaspooraa Tigree addaan filee Tigree dhowuu ka'e inni Tigreen irra beekamteeti cal jalaa jettee lakki karaa nagaatiin fixannaa jettee dafti gurbaa dhoyitee harkaa deebiti. Tun akkamitti ka'uu didde jee maraateeti kun har'a xalaayaa barreessanii jiran Eertiraadhaaf. Eertiraan deebii isin deebiftu deebiti. Guyyaa muraasa keessa waraanni ka'uuf ta'a jechuudha. Amma biyyatti maal godhu jiran dirqiidhaan kanarraa qabanii uummata karaa gaachana sirnaa jedhanii waraana nama guuru jiran sin jedha. Dirqiidhaan bar dulloota hunda waraana duruu daargii ture hunda waraana eeggata jedhanii lafa kaayan hunda gaachana sirnaa kana seenaa jedhanii dirqiidhaan leenjisuu jiranii. Amma foolii waraana kaatee jirti jechuudha. Kana Oromoon maal walii dhaabna? Yoo namichi kun waraana kaase injifatamuun isaa shakkiin qabdu. Eertiraan moo viidiyoo xiyyatan ol kaa'adhaa riikoordii godha. Yeroon hayyoonni Oromoo halkanii guyyaa hirriiba dhabde yeroon isaa amma. Yeroo woboon if qopheessitu amma. Waliin haasoyinaa, wal mari'annaa, ijoollee biyyaatii wajjin biyya bulchina man adeellam. Wanni kana jedhamu jirtu. Rasaasni tokko Eertira dhabamnaan woboon if qopheessu qabda. Namichi Arab Emireetiin fi jeettii mataa isaa qopheessiteefii jirti. Warri kaabaa guututti hanga Eertiraan baatutti walii galanii jiran. Walii galtee yeroo fillee taatu walii galanii jiran. Ka wal quban qabne, ka waliin dhageeffanne, ka hayyuufiin dhageeffanne, ka beekaafiin dhageeffanne, ka gartee onlaayinii irraa muka wali guuru. Hagandaa wal qoodu hayoo namni tokko ka'ee miidiyaa irra bahee waa'ee wahii takka dubbate gandee abaluu jedhanii wal ijaaranii miidiyaa irra yaanii guyyaa dheeraa wal arrabsaa oolan gosummaan ka diigamaa jiru gandummaan ka diigamaa jiru Oromoodhaa jechuudha. Oromoodhaa jechuudha. Akkami wal balleessina akkami wal caccabsina akkami wal diina akkami gartee tokkummaa Oromoo tan gartee abbootiin teenya dhiigaan fidan san zeeroo deebifna jenneeti halkanii guyyaa iyyinee iyyisiisaa jirra jechuudha. Ummanni Oromoo woboonis kaafaawonis abaawoonis hayyoonni ala jirtanis yeroon isin ummata namichi lola kaasuuf deema. Lolli ka'uuf deema. Yoo inni dhiisallee jarri dhiisuun taa'u. Tigree fi Eertiraa fi kun lola dhiisuun ta'an. Oromoo yeroon isiniif qopheessitu amma. Yeroon isin waraana isirratti olola oofuu dhaabdee kan wal dhabe walitti araarame yoo kan waan sabarra wal dhabdanii jiraatan taate. Yoo kan gartee sabaa jecha kan wal dhabdanii jiraatan taate. Sabni amma maalitti haajama jettanii yeroon isin marii gaggeessitan yeroon isa amma. Namni tokko qaallicha kana wajjin loluuf hin taa'u. Even faarsee bulaan guutuun baqachuuf ta'a lollee gallaan. Biitti lafatti hafuu teessi. Woboon yeroon inniif qopheessu yeroon isaa amma. Yeroon gartee warra qaama wal dhabeenis koottaanii mari'annaa jee mariidhaaf balbala banu yeroon isaa amma. Kadru caala.